Maashaallah warroonni hiikaa Dubaayii hiikaa oriijinaalii hiikaa kwaalitii bitachuu barbaadanii gara Zulaa Maashoo kottaa isinin jedha hiikaa biraandii ta'e jechuudha. Hiikaa hedduu oriijinaalii ta'e kan akka qimamii masqamacaa qimamii jechuudha. Hiiqaawwan seetii hedduu oriijinaalii ta'e maal kana qofaa hiikaa baay'eetu iyyuu jira jechuudha. Hanga xumuraatitti viidiyoo kiyya kana laalaa isinin jedha. Asumaan saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa isinin jedha. Warroonni viidiyoo kiyya kana haaraa isinirra dhufe hundi keessanuu saabskiraayib godhaa isinin jedha. Wantoonni gadhiisu hunduu wanti babbareedaan akka isin bira dhufuuf isin gargaaraa isinin jedha. Isin fayyadna malee isin hin miidhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune jalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyyaa kan wanni qulqulluurraa madde isin biraa jiraatu ashamarka fuune warroonni kiristaanallee amantii fi kutaan osoo addan qoodini hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu saarbisiin kun jechuudha. Saarbisii hedduu kwaalitii ta'e jechuudha. Saarbisii hedduu bareedduu taate namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isinin jedha. Baay'ee ulfaatti illee yoo akkana ilaaltan wantuma sisii qalaalii yoo isin fakkaatti tun xiqqashuu isiiti jechuudha. Kan duratti sunni lamaan gurguddaa isaati seetti sadiitu walirra gurgurama. Saarbisii akkana kan jechuudha. Saarbisii hedduu babbareedaa ta'e xumura irratti isinitti mul'isuun kiyyaan oolu. Akkasuma immoo inni kun makarajiidha. Argitanii nam tokko inni kun ibidda irra taa'a jechuun isaallee hin oolu. Akkasuma hedduu bareeda jechuudha. Kan kunillee makarajiidha. Makarajii hedduu babbareedaa ta'etu baay'eetu iyyuu jira waan ta'eef namoonni barbaadan bitadhaa isinin jedha. Inni kunillee makarajiidha. Baay'ee bareeda maashaallaadha. Hedduu kwaalitii kate jechuudha. Akkasuma ammoo saanii seettiiti jechuudha. Inni kunniin seettii 5 jechuudha. Gamanatti 2 jidduutti 1 jechuudha. Akkasuma ammoo saaniin kunniin kan nyaataati kan kookisiiti. Akkasuma ammoo kan qoloo jechuudha. Darajamaan jechuudha. Akkuma xiqqaa guddaati jira. Saaniin kunillee kan kookisiiti jechuudha. Inni kunillee kookisii waan akka keekii garagaraati. Feermuzii seettii 3 Feermuzii hedduu kwaalitii taate jechuudha. Argitanii meeshaan ani isin milsaaru kun meeshaa Dubaayiti jechuudha. Meeshaa oriijinaaliidha. Gatiin isaallee akkasuma qaaliidha. Akkasuma feermuzii kwaalitii ta'e bareedaa jechuudha. Argitanii feermuziin kunniin feermuzii kwaalitiidha. Akkasuma jookii boombaa jechuudha. Kan inni isin mul'isaaru kunniin ka maxaccaa qabu miti. Akkasuma immoo feermuziin kunillee seettiidha. Maashaallah feermuzii hedduu babbareedaa jechuudha. Feermuziin kunniin kan qorrisiisuu miti. Feermuzii kwaalitiidha jechuudha. Namoonni barbaadan bitadhaa isinin jedha. Akkasuma immoo saanii waxii biffee jechuudha. Yookiin sheefii namoonni bitachuu barbaadan abbaa seettii 3 jechuudha. Bitadhaa isinin jedha. Hedduu kwaalitiidha waan ta'eef akkasuma proogiraamii garagaraa irratti akka waxiin qorriin illee shaamaa of keessaa boota shaamaatti qabsiisanii qaba. Akkasuma immoo burcuqqoo seettii ka ta'e jechuudha. Burcuqqoowwan hedduutu iyyuu jira. Saanii seettii kana diizaayinii isin barbaadanii jira. Burcuqqoon jookii kuni argitanii jookiin kun akka jiru shaklaadha. Maayikaadha moo shaklaa jechuun keessaniin oolu shaklaadha. Maxaccaa qaba ofirraa jechuudha. Maxaccaa qaba waan ta'eef maxaccaa isaatiin walirratti gurgurama. Akkuma isin argartan kana kunniin maxaccaa isaati jechuudha. Kan garana jiru maxaccaa isaati kun kan biraati jechuudha. Akkuma isin argartan kana jookii boombaati. Maxaccaa isaa wajjin illee akkasuma ammoo kan isarrallee kan biraallee kunillee jechuudha. Kan burcuqqoo miila qabdu jechuudha. Burcuqqoo kenneettoo yookiin wayinii jechuudha. Burcuqqoon hedduutu jira jechuudha. Burcuqqoo kwaalitii. Burcuqqoo Turkii jedhee nam tokko gaafata. Burcuqqoon Turkii kanneen kan biraa hin jiru. Burcuqqoon Turkii kanneen kan jalqabarra isin mul'ise sun maayikaadha. Hedduu kwaalitiidha maayikaadha. Akkasuma ammoo inni kunillee burcuqqoo bareedduudha jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadanii jabanaa aananii kan ufumaan tan sharaatatu jechuudha. Jabanaa aananiiti. Jabanaan aananii kanaanillee hin jira jechuudha. Saneenillee hin jira kan barbaadanii bitadhaa isinin jira. Akkasuma saanii shaklaa abbaa seettii 3 jechuudha. Saanii kana nama hedduuyyuu bitee jira jechuudha. Nama hedduuf bitee saanii shaklaa kana hin beektanii. Inni kunillee saanii shaklaati. Fireedhaan gurgurama. Kunillee seettii 3ti. Akkasuma immoo garaagarummaan inni kaan hin qabu kanaaf kan duratti sun kan jalqabaa kun qabu kuni kidaaniin isaa shaklaadha. Akkuma isin argartan mastaawutiidha jechuudha. Kidaanii feermuziiti. Abbaa seettii 3ti. Kwaalitiidha. Gatiin isaa garuu hin dabala. Akkasuma akka qimamii jechuudha. Qimamii osoo hin taane wantoota asbeezaa gurguddaati. Akkasuma kidaanii feermuzii jechuudha. Kunillee shaklaadha. Namoonni bitachuu barbaadan jechuudha. Kunillee kidaanii feermuziiti. Kidaanii feermuzii kwaalitii jira. Namoonni bitachuu barbaadan adiin kunillee kidaanii feermuziiti.
namoonni bitachuu barbaadan kidaanii feermuuzii quality jira gatiin isaa garuu hin dabala meeshaan Dubaayitiif kun tokko miti kunillee kaqimaa miti ka jalqaba isin mul'isellee kaqimaa miti kunillee kaqimaa miti kun abbaa seetti 4ti sun ammoo abbaa seetti 9ti jechuudha gatiin isaa garagara kan duratti abbaa seetti 9 sun namoonni barbaadanii masqammacaallee kam ofii qaba birri 7 jechuudha kunillee masqammacaa ofii qaba gatiin isaa garuu hin qannasa kana akkasuma burcuqqoo jechuudha kunillee burcuqqoodha burcuqqoo jookii walirratti namoonni barbaadan jechuudha akkasuma sarvisii hedduu quality taate kan duraa caali jechuudha argitanii sarvisiin kun sarvisii hedduu quality ta'e gatiin isaallee maashaallaadha namoonni bitachuu barbaadanii seetti 3 jechuudha inni kun sarvisii burcuqqoo irra kaayan qofaaf osoo hin taane daabboof ta'u hin ta'a keekii garagaraa irra kaa'uu fi ittiin qopheessuuf jechuudha argitanii ittiin qopheessuuf baay'ee bareeda furdin isaallee waan ajaa'ibaati jechuudha baay'ee furdata hedduu qualityidha faashinallee waan ta'eef bitadhaa isiniin jedha namoonni bitachuu barbaadanii kunillee abbaa seetti 3ti jechuudha gatiin kanarra sanirra hin qannasa kunillee hedduu qualityidha sanirra qannasa jechuudha gatiin garuu kan duraan bitu sanirra hin dabala jechuudha wanti isin beekuu qabdanii sarvisii duraan abbaa seetti 3 warqamaa bitaa ture isarra gatiin hin dabala kan amma isinitti mul'ise sanirra immoo hin qannasa hanga tokko asaayitii qaba namoonni meeshaa akkana kanneen barbaadan hundi keessaan dhuftanii na wajjin haasa'uu hin dandeettan isin jedha namoonni meeshaa quality barbaadan jechuudha meeshaan kunniin qaxxitaa meeshaa Dubaay irraa seenu meeshaa markaatootii miti akkasuma rakabotii kanallee namoonni barbaadan rakabootiin akkana kun diizaayinii garagaraatiin jira kanan durallee isin waraabee ture kun kayixaanaa irra attaarsan qaba akkasuma kasukkaaraa qaba akkasuma sarvisii ofirraa qaba namoonni siinii nagaafataa turtanii siinii hanga tokko isinitti mul'isaadha jechuudha siinii amma jiru siinii akkamiiti siinii faashinii dhufee namoonni ettanii siiniin kanneenuma ka jiru amma isin mul'isaaru kana namoonni meeshaan irraa bitataa jiraattanii siinii nagaafattanii siinii kanneen keessan sirreessatu godhaatii naa ergaa isiniin jedhashi kino siinii kanneen siiniin amma jiru siinii kanneen jechuudha akkasuma rakabotii kanneen namoonni barbaadanii bitachuu hin dandeettanii isiniin jedha kayixaana qaba sukkaaraa qaba rakabotii bareedduudha jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha kinooti siiniin kanneentu jira siinii babbareeda jira jechuudha namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha nagaatti horaa bulaa keessaan na dubbisuun irraa fatanaas subscribe like share godhaa